giddu galeessaatiin kun immoo gaafa namoonni bittaaf gurgurtaa irratti gatii giddu galeessaatiin waan argataniif namoonni irra caalaatti uummanni irra caalaatti bu'aa qabeessa ta'a jechuudha nurra. Xaafii suuqirraa yookiis mana baaburaati 135 asii immoo tokkoffaan kanatti akkasii 118 argannee bitachaa jirra. Biraatti yeroo bitanu biriin itti dabala. Asii immoo baazaarii namni sun hundumtuu bakkuma tokko qodaan dhuma argataa jiru. Caamaas dammas xaraas maalis maaskos wasoo iddoo tokko argata. Amma naa suuqira deebi'ee suuqii iddoo hundumaa deema. Kan garuu seenaan waan hundumtas ma keessaa asuma argata jechuudha. Gatiin isaas gadi bu'aadha. Kun bareedaadha jechuudha. Waan nama gammachiisudha. Qophiin asitti wanti dhiyaatu kun baay'ee bareedaadha. Maaliif suuqirratti iddoo garaagaraatti wanti yeroo dhiyaatu gabaan haala ol kaateedhina gatiin isaa jechuudha. Inni asitti kan dhiyaatu immoo haala gadi bu'aa ta'een jechuun namaan ikoonoomii namaatiin kan wal madaalu waan ta'eef asitti dhiyaachuusaa baay'ee barbaachisaadha jedheetani.